Allayyaa mokorii daangaanya marga'u obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan taa'u. Dhaggeeffatootaa fi hordoftoota Oromiyaa Digital Media nageenyi keenya bakka jirtanii isin haa dhaqqabu jedhaa keessummaa tokko qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya guyyaadhaa obbo Tsaggaayee Haayiluu jedhamu kan jiraatan asii biyyuma Noorwee kana. Isa waliin gaaffilee hedduu kaasee mari'achuu fi deema. Obbo Tsaggaayee anaa dhufu baga nagaan gara ODM dhuftanii dhiyaadhaa isiniin jenna. Oromiyaa Digital Meediyaan illee galatoomaa waan affeertaniif isiniin jechuu barbaada. Hayyee galatoom ulfaadhu. Akkuma seensa irratti jalqabuuf yaaletti guyyaadhaa haala yeroo biyya keenya biyya Itoophiyaa irraa haga tokko waan tokko si gaafachuuf deema. Mee kallattimaan gara gaafii fi deebii keenyatti seenuu dura mee keessummaa yeroo jalqabaatti Oromiyaa Digital Media fi mee Tsaggaayeen eenyu gabaabinaan waan Tsaggaayee ibsu naa jalqabnu. Hayyee galatoomi maqaa koo himteetta. Maqaan koo Tsaggaayee Haayiluu Baalchaan jedhama. Nama Oromiyaa keessatti dhalatee amma immoo Oromiyaan ala jiraachuudhaaf dirqamee biyya Noorwee keessa jiraatudha. Kana achi akkuma nama tokkoottis ta'ee akkuma qaama hawaasaatti namuma waanuma saba isaa carraa argateen dubbatu yookaan barreessu jedheen gabaabumatti kanaan of ibsu barbaada. Hayyee galatoomi. Kallattimaan gara gaafii kiyya isa jalqabaatti seenaa. Mee Tsaggaayee yeroo bara TPLF irraa kaastee baay'ee barreessitaa baay'ee waan hedduu wantoota qabsoo Oromoo ofafuuf deemsisa hedduu nama dalagaa ture keessaati nama tokko. Jijjiiramni dhufee bara 2018 akkuma jijjiiramni dhufeeni namoonni baay'een sirbutti ka'anii namni hedduu jijjiiramni suniin jijjiirama biyya jijjiiru jedhee wal faana sirbatti ka'e. Atini nama jijjiirama sana morme keessa adda durummaan morme keessa nama tokko akkasitti nabbeeku akka barreeffamni kee ka yeroo sanaa argisiisutti illee. Mee maaltu si mormisiise? Maal argitee yeroo san ganamumaan maaltu mormitti si kaase? Hayyee galatoomi kun gaaffii bareedaadha. Garuu gaaffii kee itti aanee jirurraan jalqaba. Isa jijjiiramni jechuudhumti kunuu maali isa jedhu xiqqoorraa buuseen achi immoo maaliifan jijjiirama sun akka morme dubbachuu yaala. Jijjiirama jechuun maal jechuudha isa jedhu yoo ilaalle amma ka waan siyaasaa haasofnaa, waan sabaa haasofnaa, waan biyyaa haasofnaa. Jijjiirama haala siyaasa biyyaa, jijjiirama haala uummataa, jijjiirama haala dimokiraasii, haala mirga uummataa kan kana fakkaatan ilaala jechuudha. Jijjiiramni nuti haasofnu sun. Jijjiiramni siyaasaa kun immoo akkuma beektonni kaanis jijjiiramni siyaasaa keessoodhaan dhufuu danda'a, alaan dhufuu danda'a jedha. Inni keessoon yookaan inni keessaan jedhu uummatuma biyyaatu yookaan fincilee ta'uu danda'a, yookaan lolee gabroonfataa sun ofirraa cabsee ta'uu danda'a, yookaan immoo filannoodhumaan mirgi kennamee fi filatee sirna isa inni hin barbaanne sun yookaan sirna isa mirga isaa eeguu fi hin dandeenye sun ofirraa jijjiiree jijjiiramni kun jijjiirama keessoodhaan dhufe jijjiirama siyaasaa jennee fudhachuu dandeenya. Inni alaan immoo inni jedhamu biyyoonni alaa gargaarsa gochuudhaan yookaan kallattiidhaan
qooda keessaa fudhatanii sirna jijjiiruu malu, jijjiirama siyaasaa fiduu ni malu jechuudha. Kanaafuu isuma internal and external jennee ibsinu sun jijjiiramni siyaasaa kan dhufuu danda'u jechuudha. Jijjiirama siyaasaa kan jennu akkuma waliigalaatti kan keenya yeroo bulchaan tokko aangoo irraa bu'ee kan biraa dhufu yookaan yeroo sirni tokko sirni uummanni isa jibbee isa balaaleffatee isa jijjiirachuu barbaade kan biraan barbaada kan naaf ta'uun barbaada jedhee isa lafa kaayee jechuudha. Kana ta'uu danda'a. Sirna san guutummaan guutuutti jijjiiramuu ni danda'a yookaan immoo waan tokko susuphuunis ni jira. Kunis jijjiirama miti haaraa guutummaa guutuutti sirni sun haaraa ta'uu haa baatu iyyuu malee jijjiiramni hamma ta'e tokko yoo keessa buufame sirni tokko yoo susuphame wanti sunis jijjiirama jechuu ni danda'ama haala ibsamu kana keessatti jechuudha. Kanarratti yoo waliif galle kan biyya Itoophiyaa haa ilaallu kan jijjiirama jechuun kana jechuurratti walii gallee kan biyya Itoophiyaa yeroo ilaallu keessattuu waa'ee Oromoo fi Oromiyaa giddugaleessa godhanneeti kan haasofnu. Qabsoonis kan deemaa ture, qabsoo sanis kan oofaa ture, adda durummaadhaan uummata Oromooti. Kan dhiiga itti dhangalaase, kan ilmaansaa itti dhabe, kan itti beela'e, kan itti cabe, kan itti dhiige, kan itti saamame, kan itti hidhame, kan itti dararame adda durummaadhaan uummata Oromooti. Kana sodaachuun hin barbaachisu jala buunee walitti himuu dandeenya jechuudha. Qabsoon uummanni kun godhe garuu maali? Maaliif jijjiirama sun barbaade? Uummanni Oromoo maaliif jijjiiramni akka dhufu barbaade? Waan isa kaasetu jira. Gabrummaan Oromoo gabrummaa jaarraa tokko oliif ture waan ta'eef gaaffiin Oromoo gaaffii bu'uuraa abbaa biyyummaatii isa jedhutu naaf galaani arras kaleessas yoo ta'e jechuudha. Waan xixiqqoo fi miti. Abalu naaf hin taane, abalu haa ka'uu, abalu haa dhufu qofa miti. Kanatu natti irratee kuni naaf haa dabalamuu. Gaaffii xixiqqoo amma namoonni baay'een akka guddaa godhanii nuuf himuu barbaadan otoo hin taane gaaffiin Oromoo gaaffii bu'uura, gaaffii gabrummaa, gabrummaan sun immoo gabrummaa yeroo dhiyoo otoo hin taane gabrummaa jaarraa tokko olii irra ture waan ta'eef mirga abbaa biyyummaa isaatiif qabsaa'ee, ofiin of bulchuuf qabsaa'ee, afaansaa, aadaasaa, diinagdeesaa dhiibbaa humna biraa malee yookaan humna dhufeetti fu'u yookaan humna sin gargaara yookaan humna kanan sii godha jedhee alaa itti dhufu otoo hin taane ofumaa isaa dhiibbaa tokko malee akka barbaadeen guddifatee abbaa biyyaa ta'ee amantii isaallee ni dabalata. Akka islaamummaan isaa rakkoo tokko otoo irra hin gahin biyya isaa irratti kiristaanummaan isaa waaqeffannaa ta'uun isaa dhiibbaa tokkoyyuu otoo irratti hin godhamin biyya isaa san keessatti akka lammii abbaa biyyaa ta'ee buluudhaaf mirga abbaa biyyummaadhaaf qabsaa'ee saniif illee ilmaansaa kumaatamaan wareege ture kana garres kana kanaaf galu sanuma. Kanaaf du'aa ture jechuudha uummanni Oromoo qabsoo yeroo jijjiirama jenne sun bira ga'uu keenya dura kanaafidha gatii gurguddaa baasaa ture uummanni Oromoo. Kan du'ees humna TPLF fi gargaartota isaatu kana irraan gahaa ture isuma gabaabaa yoo fudhanne jechuun isa duras wanti jiru akkuma jirutti ta'e waggootuma 27 jijjiirama jenne sun dura jiranirraa yoo ilaalle humna TPLF waliin hiriire TPLF hin dabalatee sirna Itoophiyaa yookaan sirna impaayera Itoophiyaa sun keessatti kanuma dur ture maybe yookaan immoo afaan biraatiin ta'uu danda'a haala biraatiin ta'uu danda'a garuu sirnuma gabrummaa suntu bakka bu'eetoo uummata Oromoo saniin dararaa ture. Wanti qabsoo sun booddee ta'e yoo yeroo jijjiiramatti dhufne jennu sun yoo ta'e yoo ilaalle humna sun ni cabsine jechuun ni danda'ama ammas jala bunnee jechuudha. Humni TPLFin hoogganamu sun ammas wanti wal hubachuu qabnu TPLF qofa miti mootummaan sirna Itoophiyaa waggaa 27f Oromoo ajjeesee saamee hidhee biyyaa ari'ee gadadoo keessa jiraachise humna EPRDF jedhamudha. Inni immoo olaantummaa TPLFin geggeeffamaa ture
garuummoo warri kaanis san keessatti qooda gahaa qabaatan turan jechuudha. Kanaafuu kan uummanni Oromoo lole yeroo abbaa biyyummaa isaatiif jedhee qabsaa'u faallaa humna kanaa lole jechuudha. Faallaa humna TPLF qofa otoo hin taane faallaa humna OPDO otoo hin taane akkuma jirutti sirna mootummaa sun sirna gabroonfataa mootummaa Itoophiyaa sun akka loletti irratti akka qabsaa'ettan hubadhee san erga ta'e erga mo'amee booddee uummanni Oromoo erga jilbiinfachiisee booddee waan qabachuu malu sun dhiiseet moo'icha isaa yookaan milkii isaa dabarsee OPDOtti kenne. Asirratti mormiin kiyya bu'uureffatee kan ka'u jechuudha. Uummanni Oromoo kan irratti qabsaa'aa ture na ajjeestan, na saamtan, biyyaa na baastan, lafa koo gurgurtan, afaan koo guddifachuu na dhorgitan, amantaa kootiin na ariitan, nan hidhame Oromummaadhaan laal waan siyaasaayyuu miti. Oromummaanuu yakka taatee waggaa 27f na darartan jedhee EPRDF yookaan Addawaawii irratti fincilee ergamoo ta'e booddee moo'icha sun garuu dabarseet OPDOtti kenne jechuudha. Qaamuma tokko irraa fuudhee isa kan biraatti dabarsee kenne. Sana booddee jijjiiramni ni dhufe jedhamee ni sirbamee waa baay'eetu haasa'ame. Kanarratti uummata koo qeequun barbaadu. Akkuman dura dubbadhe uummanni koo bara baay'eedhaaf uummata gabroomee hawwii bilisummaa qabu, hawwii abbaa biyyummaa qaburraan kan ka'e waan xinnoo yookaan waanuma fuulduratti abdachiisurraa ka'ee gammaduun isaa cubbuudha jedhee dubbachuudhaaf otoo hin taane garuu wanti sun akka waan bilchaate akka hin taane numa beeksisa. Kanuma beekadhee tanan mormaa ture jechuudha. Sana booddee kaa jijjiiramni dhufe jedhame sunis akkuma agarretti OPDOtu ODP'tti jijjiirame. Mootummaan sirna gabroonfataa Itoophiyaa adda durummaa TPLF'n socho'aa ture sun ammas OPDOdhaan hin jedhu garee nafxanyaatiin dhuunfatame in dabarse jechuudha. Gabroonfataa, hacuucaa, hidhaa, ajjeesaa, saamaa tokkorraa isa kan biraatti dabarse santu ta'e. Hayilamaariyaam Abiyyitti jijjiirame. Amma kana kaaleelle OPDO'n ODP'tti jijjiirame. Olaantummaan mootummaa Itoophiyaa TPLF'n dhuunfatame sun garee nafxanyaatti dabarfamee kenname. Kana jijjiirama jechuu dandeenyaare. Hayilamaariyaam ka'ee Abiyyitti darbe. Muktaar ka'ee Lammaatti darbe. Laalamma waa'ee garee fi waa'ee namoota dhuunfaan haasa'aa jira fakkeenya koo kanarratti. Gaaffiin kiyya kan ka'e asirratti ture. Waa'ee Oromoon kanaaf qabsaa'eere. Waa'ee Oromoon Hayilamaariyaam ka'ee Abiyyi haa dhufuudhaaf qabsaa'eere. Waa'ee Oromoon Muktaar ka'ee Lammaan haa dhufuudhaaf qabsaa'eere. Waa'ee OPDO'n ODP'tti. Waa'ee olaantummaan mootummaa Itoophiyaa TPLF'n dhuunfatamee ture sun qaama biraa qaama nafxanyaatti haa darbee kennamu jedhee qabsaa'eere kan jedhu ture. Miti kan hundi keenya irratti walii galu. Kanaafuu lakki wanti kun hin taane jedhee kanaafan morma. Qabxii baay'eetu jira as jalatti isaan dubbachuu yoo barbaachisaa ta'e itti fufuu dandeenya. Garuu Abiy Ahmed muummichi ministeeraa nama Oromoo fi Oromummaa hin jaalannedha durumayyuu akka nama tokkottis yoo ilaalle. Atis ni yaaddattaa Jawaar Mohaammed iyyuu dabalatee hayyoonni baay'een mormaa turani. Lammaa moo Abiy isuma jedhu irrattu lammaa moo Abiy achuma qabxii sanirraayyuu yoo kaafte Abiy nama Oromoo fi Oromummaa hin jaalanne nama Oromummaa jibbu akka ta'e ragaa baay'ee ni qabna. Sanumarraayyuu waan dhuunfaarraayyuu ka'ee jijjiiramni sun jijjiirama sobaa akka ture ifaan ifatti waan mul'ateeffa mormee jechuun barbaada. Galatoom akka baay'ee akka gaariitti naaf ibsitee mee asuma keessatti gaaffii tokko si gaafadha. Yeroo ammaa kanallee jijjiiramni sunuu sababni dhufe TPLF kana warra waluma qaba dhaabbilee arfan sana olaantummaa warra TPLFtiin haa ta'u malee dhaabbilee arfaniyyuu jechuun OPDO'nuu keessa hin jiranii. Isaanuma kana keessaa ol bayan yeroo ammaa kana TPLF deebi'eeti quuqama sabaa
Oromoo ta'ee mul'ataa jira. Isa kana hoo akkamiin ilaalta? Mee waa'ee TPLF illee mee gabaabsiiti. Yaa inni tapha siyaasaa baay'eetu jira. Oromoon tapha siyaasaa jiru kanas irratti dammaquu ni qaba. Duras yoo ta'e uummanni Oromoo uummata wajjin rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Uummanni Oromoo uummata Amaaraa wajjin lola hin qabu. Uummanni Oromoo uummata Tigree waliin lola tokkoyyuu hin qabu. Akka jaarmayaatti garuu ijaaramee qawwee hidhatee uummata Oromoo qaamni hidhe, qaamni darare, qaamni ajjeese, qaamni saamsise ni jira. San keessaa TPLF qaama tokko. Kanaafuu rakkoon uummata Oromoo, Oromiyaa fi TPLF gidduu jiru waa tokkoyyuu hin hiikkanne akkuma jirutti jira. San ani akkasittan ilaala. Kanaafuu wal dhabbiin yookaan wal sukkuummiin TPLF fi qaamotii biraa yookaan jaarmayoolii kaan biraatti mul'atu uummata Oromoodhaaf yaadanii otoo hin taane aangoo irratti wal dhabanii gabaabumatti jedhee tanaan ibsa malee har'a TPLF ka'ee waan uummata Oromootiif gochuu danda'us hin jiru. Wanti haasa'amus waan fafakkeessoo waanuma maddii qabanii tapha siyaasaatiin jedha. Garuu uummanni Tigraay waan uummata Oromoo irratti gahe sun hubatee amma uummata Oromoo waliin dhaabbannaan inni welcome jedha. Baay'ee galatoomii sirrii yeroo amma TPLF yeroo itti hooggantoonni Oromoo ciccimoon kan akka Baqqalaa Garbaa, Jawaar Muhammad naannoo keenya dhufanii bulchuun danda'anii waan jedhullee waan dhadhagaa jiruufillee waan kanneen si gaafadhe. Mee amma akkuma dura kaasuu jalqabde lammaaf biyyi tokko jedhaa turanii uummanni Oromoo lammaa fi iddoo guddaa qaba ture. Isa sanoo akkamiin ilaalta? Ammayyuu yeroo ammaa kanaayyuu yeroo uummanni isaa bakka dhumataa jiru kanatti uummanni Oromoo lamma irraa abdii hin muranne. Ati hoo murattetta? Gaaffii cimaadha, gaaffii gaariidha. Ati hoo murattetta isa jetturraan jalqabaa. Ani durayyuu lammaarraa abdii hin qabu. Maaliifan akkas jedhaa? Akka nu hubadhutti Oromoon ana qofa miti. Oromoon ammas lammaarraa waan eeguu ni jira jedhee nu hubadhusi. Waan eeguus hin qabu. Yoo eeges waan argatu hin jiru jedheen jala butee dubbachuu barbaada. Dubbiin kunis dubbiidhumaan dura kaaseen wal qabatti gaaffii keessa duraa sun irratti. Sochiin tokko wanti ani hubadhu sochiin tokko hoogganaa kutataa tokko goota tokko fedhii uummataa hubatee hubachuu qofa miti immoo fedhii sunis uummata waliin dhaabbatee uummata sun geggeessee galmaan ga'u argachuu waan gaariidha waan bareedaa. Sochiin uummataa kamiyyuu waan akkasii sun ni barbaada ni barbaachisas. Garuu yoo Lammaa Magarsaa yoo ilaalle ammarra dhaabbanne isa kaleessaa miti. Har'a sa'aatii kanatti yeroo aniifati waliin haasofnu kun obbo Lammaa Magarsaa miseensa paartii Bilxiginnaati. Miseensa sanirraa kaafamuu isaanii ani agammaatti hin dhageenye isaanis hin dubbanne. San qofa miti ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaati. Kun hundi Lammaa Magarsaadha. Kana qofa miti obbo Lammaa Magarsaa kaabinee mootummaa federaalaa Abiy Ahmediin hoogganamu keessaa nama tokko. Ministeera irraa ijaarama kaabineen sun obbo Lammaa Magarsaas sani. Kana wal qabatee yeroo ilaallu wanti ati Oromoon afaan tokkoon yaada tokkoon Abiy Ahmed isa sirna nafxanyaa Oromoof Oromiyaa irratti deebisee ijaaruudhaaf halkanii guyyaa shira xaxaatii hojjechaa jiru kanarraa yoo abdii kutate lammaarraa garuu abdiin qaba yoo jedhe kun salphina. Garuu uummanni Oromoo waliigalatti waan akkas jedhu natti hin fakkaatu hin jedhus. Hin eegu Bilxiginnaa paartii Bilxiginnaa jedhan kana akka waliigalaatti paartii siyaasaa faallaa uummata Oromoo deemu Oromummaa jibbu Oromiyaa jibbu sirii isaayyuu qabsoo Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisu otoo hin taane qabsoo Oromoo yoo xinnaate waggaa 40-50 duubatti deebisuudhaaf qaama dadhabaa jiru waan ta'eefu wanti jaarmayaa sunirraa eegamu tokkoyyuu hin jiraatu jiras jedhee naman.
Kanaafuu obbo Lammaa achuma keessatti ilaala. Yeroo obbo Lammaa Magarsaa uummata Oromoo fuuldura deemee jecha babbareedaa Oromoon dhagahuu barbaadu haasa'u, Abiy Ahmed isa dahoo godhatee boolla Oromoo fi Oromiyaa itti awwaalu qotaa ture. Dhugaadha akkuma ati jette Oromoon hamma ta'e baay'eensaa gurrasaa, yaadasaa, sammuusaa gara obbo Lammaa Magarsaa qabee ture. Kun immoo akkanumaan miti dhugaa dubbachuudhaaf. Namichi as ba'ee jecha babbareedaa dubbata, waa'ee sabboonummaa Oromoo dubbata, waa'ee Oromummaa haasa'a, waa'ee qeerroo haasa'a, waa'ee Oromummaa cimsuu haasa'a. Kanarraan kan ka'e Oromoo baay'een hawwiidhuma bilisummaadhaa qabuuf gurra itti kenneera. Garuu maaltu ta'aa ture yeroo sun? Kan fuuldura dhaabbatu Lammaa Magarsaati. Duuba isaa dhokatee kan ture Abiy Ahmed. Yeroo Lammaa Magarsaa uummata Oromoo walitti qabee fuuldura dhaabbatee akkas jecha babbareedaadhaan, jecha nama hawwatu, jecha Oromummaa fakkaatu, sabboonummaa fakkaatu, Oromiyaa jaalatu fakkaatuun uummata keenya sobu, Abiy Ahmed garuu duuba isaa dhaabbatee boolla qotaa ture. Boolli sun boolla Oromoo, Oromummaa, Oromiyaa itti awwaalan. Achii booddee of qopheessee wan hundumayyuu to'adheera yeroo jedhu Lammaas maddiitti qabee nama nyaataan sun as ba'e. Ilaali ka amma obbo Lammaan maddiitti irraa goree ani maalan godha reeyoo jedhee si ilaala ta'e. Inni homaan goone ammas dhufeeti isatu narraa Abiyyi narraa buusa jedheetu uummanni Oromoo abdatamoo maaliin? Kanaafuu gabaabumatti wantin baay'ee jechuun barbaadu garuu obbo Lammaa Magarsaa haalan ibsee hojii isaanii irra jiru, miseensa paartii Biltsiginnaati, ministeera raayyaa ittisa biyyaati, kaabinee mootummaa federaalaa Abiy Ahmediin hoogganamu hojii isaanii irra jiru. Kanaan wal qabatee waan uummata Oromoo irratti ta'aa jiru immoo kophaatti mana isaaniitti hidhii xuuxuu yoo ta'an nuti wanti dhageenya hin jirru, wanti uummanni Oromoo beekus hin jiru, waan isaan irraa eegus hin jiru. Kanaafuu akka Abiyyi hidda gadi fageeffatee nafxanyaa of maddiitti ijaaree jajjabeessee bakka hunda namoonni inni barbaaduun qabsiisee tokkummaadhaan uummata Oromoo irratti akka bobba'anu carraa kan uume obbo Lammaa Magarsaati. Kanaafuu ani duras obbo Lammaa Magarsaa irraa wantin eegen jiru, ammas wantin isarraa eeguun jiru jechuun barbaada. Galatoomi baay'ee anillee kanuma jedha. Kanaan ala namni Oromoo xiinxallee ilaalu waan kanaan ala jedhu nutti hin fakkaatu. Lammaan hojii isaa irra jira. Inni gadi ba'ee mormatutti kanuma. Mee mootummaan Itiyoophiyaa artistii beekamaa fi jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeese. Kan jedhe garuu artistii kana kan ajjeesan shanee mootummaa biyya Misirii fi TPLF waliin ta'anii itti ajjeesanii jedhee ibsa isaa baase. Ibsi inni baase kunniin yeroo garaagaratti adda addaa kan wal faallessu. Mee isa kana tattamin laalta. Asuma keessatti dhaabni shanee jedhamu hin jiraa? Eessa jira dhaabni shanee jiru? Dhaaba kamii? Mee maal jetta? Dhaggeeffattoota keenya kun ka hordofaa jirtani Oromiyaa Digital Media mee sirba artistii Haacaaluu Hundeessaa xiqqoo dhageenyee daqiiqaa muraasa booda walitti deebinaa. Ulfaadha. Allayyaa mokorii daangaanya marga'u
obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan taa'u surree jilbarraan numtee tabbaatu waraannata surree jilbarraan numtee tabbaatu waraannata roorroo kee ofitti dhuftee tabbaatu tattaaffatan yoo yartuun nama nyaartee maal saattaan ilaalu nyaara dhoowwatu malee akkasii lamuu nyaarree biyyee nyaachisuu malee yoo si hartuurra aananii gaafa sodaataman randagamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti randagamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti shira yartuun dadhabe eqee godaanuu kooti shirri yoo dhugaa moote yoo haroo marte malee yoo xiqqoo turte malee bayee daggalan jira dhugaa barbaachan joora Samaloo ni baati yoo makkana tabti shirri dabaan tatamtee jaarsa buleen furatti odaa jalatti qabdi Hayyee ammas isa dhumarraan calqaba dhaabni shanee jedhu isa kamiisa jedhurra akkuma beeknutti wanti haasa'aa jiran waa'ee Oromoo fi waa'ee Oromiyaa yoo ta'e akka nani beekutti qaamni shanee jedhee yookaan jaarmiyaan shanee jedhee of ijaaree hidhannootis haa ta'u karaa nagaatiinis haa ta'u karaa fe'eenu Oromoodhaaf kan qabsaa jedhee of beeksisee of moggaasee qabsoorra jiru hin dhageenye. Kanaana qofa miti waan si dhibu OPDO dhumtuu irratti waliin galle qaamni akkasii kun ni jira moo hin jiru isa jedhu jechuudha. Qaamni shanee jedhamu ni jira moo hin jiru yeroo tokko as bahanii jecha san fayyadamu yeroo fe'an immoo as bahaniitu iyyuu immoo wanti sun hin jiru jedhu. Kanaafuu maqichuma sun baay'een isaanii irratti waliigalaa hin jirani. Dhaabni gabaabumatti garuu waan tokkoon jechuu barbaada. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa maqaan isaanii obbo Geetaachoo Baalchaa jedhaman yeroo tokko gaazexeessaan ONN akkas jedhee gaafatee ture. Obbo Geetaachoo qaamni shanee jedhamu kamiisi akka keessanitti jedhee gaafatee ture. Namichi kun maal jedhee deebise? Ani hin beeku qaama shanee jedhamu ani hin beeku. Kanaafuu waan tokkoyyuu OPDO irraa fudhachuun barbaadu deebii kana garuu nan fudha. Deebii kana nan fudha isa obbo Geetaachoon deebisan kana. Kanaafuu hin jiru qaamni shanee jedhee of moggaase hin jiru garuu wanti isaan haasa'aa jiran waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e waboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo jenna isa wal qabsiisee deebisuu nan danda'a. Isa inni shanee jedhu jira isa jedhu kanuma nan bira darba jechuudha.
Garuu dhimmi cimaanii ajjeechaa gooticha ilma gaafa xiiqii ola deemaa keenya hayyuu Haacaaluu Hundeessaa waliin wal qabatee kallattii mootummaan kaaheen sagantaa mootummaan kaaheen hojii mootummaan kaaheen ajjeechaan sun raawwatamuu isaati. Kana nani beeku, kana nani hubadhes. Garuu ibsa mootummaan kun kenne ajjeechaa kana waliin kenne waliin wal qabatee qabxii tokko naa qabadhu mootummaa kana galateeffachuu kanan barbaadu. Ibsa isaanii keessatti ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa ajjeechaa siyaasaati isa jedhan hayyee galatoomaa jennaan. Maaliif kana jettaanaan jechuu dandeessa? Mootummaan gabroonfataa sirna Itoophiyaa yeroo adda addaatti namoota bebbeekamoo keessattiyyuu namoota Oromoodhaaf waa hojjechuu danda'an, waa gumaachuu danda'an jedhu harka lafa jalaatiin ajjeesanii ajjeechaan sun akkuma ajjeechaa lola nama lamaanii yookaan ajjeechaa tasaatti yeroon isaan dubbachaa turan ni beekama. Fagoon deemu waa'ee artistootaa haasofna, waa'ee artist Daadhii Galaan Oromoon baay'ee irraa naasoof. Daadhii Galaan akkuma Haacaaluu Hundeessaa nama sirna nafxanyaa, sirna durii yookaan sirna muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaa kun deebisee ijaaruu barbaadu. Deebisee ijaaruu barbaada miti jaalatu sun nama aartiidhaan bareechee qeeqaa ture uummata isaatti dhiyeessaa ture. Akkuma Haacaaluu kana. Daadhii Galaan ni ajjeefame. Ajjeechaan Daadhii Galaan maal jedhame akka ibsame atuu ni beekta. Ukkaamsanii hambisan akkuma namni lolaan yookaan xiiqiidhumaan akkuma waldhabbii dhuunfaatiin hojiirra ooleetti yookaan raawwatameetti ukkaamfamee hafe. Dhugaan Daadhii Galaan illee awwaalamtee hafte jechuudha. Kanaafuu ammas asitti mootummaan kun ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaayyuu akkas jechuun ni mala ture. Garuu waan akkas jechuu hin barbaanneefis ni beekama. Kan isaan ajjeechaa isaatti aanee godhan kunis karoorfamanii jiran. Waan baay'ee tarreessanii lafa kaa'an. Galmisaa Haacaaluu Hundeessaa karaarraa maqsuu uummata Oromoo irraa fudhachuu qofa otoo hin taane isa booddee akkaataan isaan miidiyaa Oromoo qofa jechuu hin danda'u sagalee sabaaf sablammii biyyattii OMN saamanii cabsanii cufanii hoogganoota Oromoo ciccimoo adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo keessatti Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa, Shugguut Galataa faa, Miikaa'el Booran faa akkaataan isaan hooggana Oromoo hunda itti aansanii sassaaban kan sitti himuu ajjeechaa kana booddee kana goona jedhanii tarreeffatanii lafa kaawwatanii turan jechuudha. Kanaafidha ajjeechaa Haacaaluun sun ajjeechaa siyaasaa akka ta'e nuuf amananiiru. Wanti sun gaariidha. Wanti sun qabxii kennamaaf hayyee ajjeechaan Haacaaluu ajjeechaadhuma akkanumaan ta'e otoo hin taane itti yaadamee karoorfamee baajanni itti ramadamee irratti hojjetamee kan raawwatedha. Erga san raawwatanii booddee diraamaa adda addaatu dalagamaniiru. Diraamaaleen sunillee akka jiranitti diraamaa tokkitti ishii kan milkoofne hin agarre. Gooftolii isaanii TPLF irraa barumsa hin fudhanne jijjiiramni jedhanillee diraamaadhuma barreeffamullee jijjiiranii barreessuun waan tokko garuu waan sanillee hin goone. Kanaafuu akka kiyyatti ibsi isaan kennan shanee jedhanii isa hin beeknu inni walii galleerraa garuu waraana bilisummaa Oromoo bosona isaan waliin falmaa jiru biyya Misrii fi TPLF walitti hidhanii qaama kanatu raawwate ajjeechaa siyaasaa kana jechuun tokkoffaa si kolfisiisa. Maaliif si kolfisiisa? Wanti kun akka dura barreeffamee qophaa'e otoo Haacaaluun hin ajjeefamiin dura Haacaaluu ni ajjeefna. Kana booddee kana goona Jawaar Mohaammed faa, Baqqalee Garbaa faa, hoogganoota adda bilisummaa Oromoo Dr. Shugguut Galataa faa, Miikaa'el Booran faa, warra kaan Lammii Beenyaa faa akka jiranitti OFC fi OLF hin hiina, gaazexeessitoota hin hiina, OMN asitti ni cufna. Ibsa nuti kenninu keessatti immoo kan ajjeese kana jennaa jedhanii waan itti qophaa'an fakkaata. Shimallis Abdiisaa otuma qorannoon tokkoyyuu hin geggeeffamin as ba'ee waan amma na gaafatte kana jedhe. Tarkaanfii kana kan fudhate shanee
biyya Misrii fi TPLF waliin ta'uudhaani. Poolisiin tokkoyyuu qoratee ragaa tokkitti otoo hin dhiyeessin jechuudha. Garuu immoo irraa deebi'an. Misrii jedhanii in sodaatamte ishii maddiitti dhiisaniiru baay'ee haasa'amaan jiru amma yoo hubatteetta ta'e. Ajjecha Hacaaluu waliin Misriitu akkana godhe ishiin jettu dafaniitidha biraa deebi'anii maaliifuu xiqqoo dubbii ciccimaa fiduu dandeessi laata waan jedhu duubaan ilaallatan fakkaata as deebi'anii diraamaa shanee TPLFitti garagaraniiru. Wanti kun hundumtiyyuu garuu hin milkoofne uummanni Oromoo kaleessa caalaa har'a Hacaaluu Hundeessaa eenyu akka ajjeese hubateeti jiraan jedhaan. Laal erga muummichi ministeeraa kun laal ajjecha Hacaaluu ajjecha siyaasaa akka ta'e amane booddee dhaadannoon inni dhaadatu haasofni inni godhu haasa'a waraanaa haasa'a nagaa booressu haasa'a Oromoo cabsu haasa'a Oromiyaa caccabsu haasa'a mirga sabaaf sablammiillee cabsu Oromoo qofa irratti miti kan inni dhaadachaa jiru. Dhageenya irra deengadda akkaataanni uummata sabaaf sablammii kibba Itoophiyaa keessa jiran kana mirga ofiin of bulchuu gaafachaa jiran kana irratti illee akkatti inni dhaadachaa ture. Kanaafuu diraamaan sun hundumtuu hin dalagne qaamoliin jedhamanis ajjecha Hacaaluu waliin walitti dhufeenya tokkoyyuu hin qabani akka agarsiisutti akka argaa jirrutti. Kanaafuu wanti ilaalaa jiru laal kaamma isatti aananii waan godhanoo isa jedhu. Erga shanee fi TPLF fi Misriitu Hacaaluu ajjeese. Baqqalaa Garbaa maaliif hiitanii? Jawaar Mohaammed maaliif hiitarree? Lammii Beenyaa faa maaliif hiitu? Dr. Shiggut Galataa faa maaliif hiitu? Kan jedhu ni gaafatamuu qaba. Guyyoo Hariyyoo faa maaliif hidhamanii? Miidiyaan maaliif hidhamee? Wanta baay'eetu duubaan ka'a. Kanaafuu propagandaan yookaan diraamaan mootummaan ajjecha Hacaaluu waliin wal qabatee dubbate kuni fudhatamas hin qabu. Hin argannes akka kiyyatti propaganda yookaan diraamaan sun hundumtuu fashaleeran jedha. Yaa ulfaadhu galatoomi. Mee isuma kana keessa oduu hin baane namoonni tokko anuma dabalateeyyuu namoonni tokko ajjecha Hacaaluutiin akka nama dhuunfaa tokkotti waan nama shakku qaba. Seeratti illee seerri tokkollee waan lafa kaayee jirutu jira. Yoo namni wayii du'e mana ati jiraattu keessatti yoo namni tokko du'e yoo namni ani odoo mana kana jira keessa jiru namni wayii tasallee yoo du'e poolisiin naqabee waan sana haga adda baasuuf sababa sana adda baasuuf to'annoo jala na tursiisee waan sana na gaafata. Mee Laamroot Kamaali Hacaaluu waliin turte konkolaataa isii keessa turte mootummaan maaliif isii gaafachuu dide? Maaliif isii seera oolchee wanta kana alaa dhufaniidhaammoo makiinaa konkolaatichuma keessa dhokataniidhaan moo maal jedhe wantoota kana maa isii maa gaafatu dide isii to'atu maa dide jettee yaaddame agammaan to'atame. Kanam wanti dura eenyumtuu Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame yeroo jedhu gara baay'ee yaaduu ni mala. Garuu immoo ifaan ifatti Hacaaluu Hundeessaa maaliif dhaabbatee maaliif qabsaa ture maal dubbachaa ture maalitti saba isaa kakaasaa ture maal silbaa ture yoo jechuu ilaalte Hacaaluu Hundeessaa qaama Oromoo fi Oromiyaa jaalatu Oromummaa giddugaleessa godhaturraa jibba tokkoyyuu hin qabu. Wal mormuu dandeessaa yaadaan walitti bu'uu dandeessaa waan feeteyyuu jedhu garuu jibba du'aan nama ga'u jibba ajjechaan nama ga'u afaan koo guuteen dubbadhaa qaamas ta'e nama dhuunfaa Oromoo jaalatu Oromiyaa jaalatu Oromummaa isaatiin boonuun akka hin raawwatamne namni hundumtuu numa beeka. San booddee garuu wanti ilaalamuu qabu waan dhuunfaadhaan ka'u erga hin taane wanti kun waan ijaarsaan ta'edha. Waan qaamni tokko karoorfatee irratti hojjetee waan salphaatiifis miti galma siyaasaa guddaa tokko qabatee raawwate isa jedhu hubachuu dandeessa.
garuu saniin immoo akkamiin hojiirra oolche isa jedhu immoo yoo ilaalte durumaan durseeyyuu warroonni viidiyoo waraabaa Ameerikaadhaa calqabee Haacaaluu ni ajjeefna nu eeggadhu hin argatta jedhanii dhaadachaa turan baay'eetu jiru. Qaamni sun qaamolee akkamiiti? Namoonni sun yookaan gareen sun eenyu waliin walitti hidhatu isa jedhu ilaaluu dandeessa. As deebitee qabxiidhuma kanaan wal qabatee waa'ee Laamroot Kamaalis yoo kaafte akka namootarraa akkan anis namoota adda addaa gaafadhee qorachuu yaaletti Laamroot Kamaal akka dhuunfaatti dubbiin ishiin ajjeecha Haacaaluu waliin wal qabatee dubbatte kan wal dhiitu kan waliin simanne akka ta'e mirkaneeffadheen jira. Nama tokkotti waan tokko dubbatti nama biraatti immoo waan biraa dubbatti. Dubbiitu achi jira jechuudha. Amma kan mootummaan Itoophiyaa guutummaa guutuutti ajjeecha Haacaaluu keessaa ani harka hin qabu. Ana na in ilaallatu anuu gaddeera akka jedhee boohaa jiru kana dhugmootoo ta'e namni dura akkuma ati jette bar namni mana keetti du'e duraan dursee situ bira jira situ achi jira abbaan fee dhufee haa ajjeesu ati waan san ibsuu dandeessa irra caalaa dubbachuu dandeessa haala ture sirraa mirkaneeffachuu abbaan seeraa poolisiin qaamni mootummaa adda addaa sirraa mirkaneeffachuu qaba duraan dursee. Laamroot Kamaal garuu san hin taane ishiitu bira jira jedhamee otoo haasa'amu konkolaataa keessa waliin turte otoo jedhamu ishiin waan san keessaayyuu sirumayyuu dhabamtee maqaan ishii ka'aa hin jiru gaafatamaa hin jirtu uummatatti waa'een ishii dubbatamaa hin jiru kuni maaliif inni jedhu gabaabumatti ani maalan jedhaa ajjeecha Haacaaluu mootummaan waan harka keessaa qabuuf hin jedha kanuma akkanumatti ani ibsa. Ulfaadhu galatoomsirree yaadni nama hundaatu kanuma ammallee dhaamsi kenna haa qabamtu haa nuu dhiyaatte nuuf gaafatamtu jenna kuni gaafii nama hundaati jecha. Dhaggeeffatoota keenya kun ka hordofaa jirtanii Oromiyaa Digital Miidiyaa kutaan isa jalqabaa kutaan tokkoffaa guyyaadhaa kanumaan xumuraa kutaan lammaffaan itti aanee dhiyaata. Akkasuma sirba artiist Haacaaluu kanaan nagayaan turaa isiniin jenna. Allayyaa mokorii daangaanya marga'u obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorrooni namaatte nan baranan taa'u. Surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata. Surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata. Roorroo kee ofitti dhuftee taphaatu tattaafatan. Yoo yartuu nama nyaartee maal saataan ilaalu nyaara dhoowwatu malee. Akkasii lamuu nyaarree biyyee nyaachisuu malee yoo si hartuurra aananii gaafa sodaataman. Randagamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti. Randagamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti.
shira yartuun dadhabee eqee godaanuu kooti. Shirriyoon dhugaa mootee yoo haroo marte malee yoo xiqqoo turtee malee bahee daggalaan jira dhugaa barbaachan joora dhugaa barbaachan joora. Samaloo 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 ni baati. Yo makanat tapti shirri daban tatamte jarsa buleen furakti jarsa buleen furakti oda jalatti kamti toda jalatti kamti